هم خير من خلق الإله. كم جرت هرا وائل نلالو بربان واي quantification method qoricha akkaataa itti binnu jechuudha. Conception method afur qoodama afur qaba. Conception method, morbidity method, proxy conception method, service level projection. San keessa kan jalqaba conception method idha. Conception method first choice for quantification method jalqaba kan filanno afran kanneen keessa conception method idha. Educate fund kan garuu ka qara hojjete hospitaala qara hojjetaa ture irratti kan filannu conception method. Isin galee clear now? Okay. Dabalatan gaafiin gariin kanatti dhufuu danda'a. 4 tab BID 4/6/7 jedhee dhufa. 6/7 jedhee dhufa. Kana jechuun 6 day out of 1 week. Rigoo barbaanne taabiin suni free week akka ta'e 4 times 2 BID means twice daily. Ganama galgala tokko ganamaaf twice daily guyyatti lama jechuudha. Saniifuu 4 tab times 2 times 6/7 jechuun torban keessatti guyyaa 6 jechuu times 6 jennee taabii walii galanuu ajajame 48 tab 48 jechuu firee 48. Yeroo baay'ee gaafiin akkanaa nama dongorsaa lammaffaa morbidity method jedhama. Inni common disease one common disease ta'e irratti hundoofnee kan binnu jechuudha. Sadaffaan proxy adjust conception method estimate. Kunni kan nu fayyadu hospitaala haaraa baname irratti yoo ta'u morbidity method dhibeedha. Common disease this is the proxy adjust conception method namuu estimate gochuudhaan waan fayyadamnu jechuu. Keessattuu hospitaala haaraaf kan nuti fayyadamnu proxy or adjust conception method. Hospitaala tureef ammoo kan dura dalagaa ture yoo ta'e conception method. Proxy adjust conception method kan waafi tokkicha inni kan afuraffaa service level projection jedhama. Kan nuti irratti hundoofnu cost or patient attendance fi cost. Service level projection cost fi patient attendance. It is depend on this. Clear now? Okay. Maximum minimum inventory control system. Inni bakka sadiitti qoodama. Number 1 forced ordering to continuous review. 3 standard system. Forced ordering kajennamu order in of bread. Forced ordering in order in of bread. Continuous review namu facility at minimum level. Kasadafa standard system ordering in of bread or at minimum level. Jara lama walitti qabata. هم خير من خلق الإله ومن ضرب